jalqabna afaanuma keenyaan gatamne dubbifna afaanuma keenyaan gatamne dubbifna afaa jennee kana kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan gatamne dubbifna. Hello. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagaya waliti deebini. An Abdullah Siraj. Barmoonni keenya kan har'aa kan irratti xiyyeeffatu amaloota afaanii. Yeroo dabre kan baranne hiikkaa jechoota afaan Oromootii fi qabiyyeewwan san duraas lakkoofsotaa fi akkaataa itti fayyadama lakkoofsaa fi hiikkaa jechoota afaan Oromooti. Yeroo dabre jechuudha kan baranne har'a amaloota afaaniiti. Amaloota afaanii yeroo jennu maal jechuu kenna? Amalli afaan qabu amala akkamii qaba? Mee barreeffama kanarraa haa hubannu. Yoo barreeffama kana dubbifne waa hedduu irraa argachuu dandeenya. Amaloota afaanii jedha. Asitti afaan Oromooti. Amaloota afaanii. Okay? Afaan ni baratama. Eeyyee afaan ni baratama. Afaan kamiyyuu tahee ni baratama. Haala gaariidhaan baratama. Maalii fi surriin namaa tuni yookaan aqliin namaa tuni wanta itti dhufte kamiyyuu waliin addaabtu wal gooti yookaan waliin wal fudhatti jechuudha. Kanaaf kana keessaa tokko afaani. Afaan mallattoodha. Afaan mallattoodha. Akkamitti nama tokko yookaan ammootiyyuu nama biraatiin kan addaan baasuu dandeettu tokko afaan isaati. Lammaffaa haalaa fi yookaan ammootiyyuu bifa isaatiin addaan baasuu ni dandeetta. Maalii fi bifti namaatti garagaraa. Haa ta'u ammootiyyuu afaan mallattoodha. Bakka jedhutti nam tokko afaan Oromoo haasa'a. Namni biraa ammoo afaan Sumaalee haasa'a. Namni biraa ammoo afaan Arabaa, afaan Ingilizii, afaan Faransaay fi afaanota biraa haasa'anii jechuudha. Kanaaf afaan mallattoo eenyummaa saba tokkooti. Kanaaf jedhamee jechuudha. Inni tokkana afaan ni baratama jennee jirra. Afaan mallattoodha jennee jirra. Mallattoo eenyummaa saba tokkooti. Afaan akka feeteedha. Akka feeteedha afaan. Ati murteessuu hin dandeettu. Maaliifi afaan afaanota biraatirraa ni ergifata. Kanaaf amala mataa ofii danda'e qabaa jechuudha. Kanaaf afaan akka feeteedha jedhame. Kunis jechaaf bakka bu'a jechuu dhiifama. Kunis jechaaf bakka bu'a jecha wanni walitti fidu hin jiru. Kana jechuun jechaaf bakka bu'a garuu jecha wanti walitti fidu hin jiru. Okay? Asirratti ifa sii ta'a jedheetiin abdadha. Kanarraa yeroo hubatteetiin hin jettutti jechuudha. It's not. So, afaan kamiyyuu walqixa. Afaan kamiyyuu walqixa. Any language is equal. It's not one superior and inferior. No. Any language is same. Afaan kamiyyuu walqixa. Okay? Afaan kamiyyuu ni liqeeffata. Any language borrow from any other language. For example, English borrow from Faransai. I mean from German. English borrow from French. French borrow from English. English borrow from Spain. Spanish borrow from English. Okay? Kanaaf afaan kamiinuu ni liqeeffataa jechuudha mataa isaatirraa jechuudha. Afaan Oromollee ni liqeeffata. Liqeeffatee jira. Jechoota tokko liqeeffatee jira. Fakkeenyaaf amma Sumaalee fi afaan Oromoo wal keessa jira. Kan Sumaalee afaan Oromoon tokko itti fayyadama. Afaan Arabiitis afaan Oromootti ni fayyadama. Afaan Oromootis afaan Arabiitti ni fayyadama. Okay? Afaan kamiyyuu ni liqeeffata. Jenneetiin hin jirra. Asitee kanatti jechuudha afaan kamiyyuu ni liqeeffata. Afaan ni dhalata. Asitti maal jedha? Afaan ni dhalata. Ni dhalata. Afaan ni guddata.
afaan ni du'a. Ni dhalata, okay? Ni guddata, ni du'a. Kana jechuun maal jechuudha? Afaan kan dhalatu sabaa wajjini, kan guddatus saba isaa wajjini, kan du'us yeroo sabni sun lafarraa haxaayamedha. Takkaahu yeroo sabni suni lafarraa badeedha. Takkaahu koloneeffamee afaan isaa san balleessanii afaan ufii namoonni isa koloneeffate sun yoo bakka buuse gaafa san afaan suni du'ee jechuudha. Kanaaf afaan amala mataa ofii danda'e qaba. Afaan kana fakkaata jechuudha. Afaan ni baratama. Afaan mallattoodha. Afaan akka feeteedha. Okay? Asirratti kunis jechaaf bakka bu'a. Jechuu wanni jecha wanni walitti fidu hin jiru. Fakkeenyaaf sibiila. Afaan sibiilaaf bakka bu'e. Mukaaf bakka bu'e. Kana lamaa wanni walitti fide hin jiru. Afaani kan sibiilaas sibiila maqaa isaati. Kan mukaatis muka maqaa isaati. Kanaaf jecha wanni walitti fide hin jiru jechuudha. Afaan kamiyyuu wal qixa. Afaan kamiyyuu wal qixa. Afaan Oromootii fi afaan Somaalee wal qixa. Afaan Oromootii fi afaan Ingilizii wal qixa. Afaan Oromootii fi afaan Arabii wal qixa. Afaan Oromootii fi afaanonni kamiinuu wal qixa jechuudha. Afaan kamiyyuu ni liqeeffata jennee jirra. Afaan irraa ni liqeeffata kamiyyuu. Yoo yaadattan ta'e yeroo barumsa yeroo dabree keessatti waa'ee ariis kan jedhamuu fi afaan Oromootiin ariisin jedhama, afaan Arabiitiin illee aruusa jedhama. Walirraa akka liqeeffatu isin agarsiisee jira jechuu isiniif tuqee jira jechuudha. Afaan kamiyyuu akka walirraa liqeeffatu sanirraa hubachuu hin dandeettan jedheetiniin abdadha. Afaan ni dhalata, ni guddata, ni du'a. Afaan ni dhalata, ni guddata, ni du'a. Kun amaloota afaaniiti. Barmoonni ani har'a isiniif qopheesse kanarratti raawwata. Inshaa Allah hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.